Ashamaa harka fuunee maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirraa galata rabbii isinis akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna akkam jajjabaattu jiru maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqaa egaa arras deebi'ee dhufee jira arrammoo bal'axoonni maal nu qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu egaa akkuma beekamu egaa waa'ee samuuna kana akkasuma akkuma argaa jirtan manni egaa argaa jirtan kun mana obboleettii keenyati. Armaan duras mana kana isiniif waraabeen ture jechuudha. Hin beektan baay'een keessanii obboleettiin keenya akkuma nama kamiiyyuu biyya hambaa jirti achi teesseet egaa lafa bitattee lafarraan immoo mana jammartee kinoo amma kanarra geessee jirti galata waaqayyoo. Jechuudha amma manni ishii xumurarra ga'eefii jira keessi lassanamee allis laxxafamee fi bakka laxxafaa xiqqoo gubbaa alaa kanatu hafe malee gara keessatti waan hundumtuu uumeefii jira. Inni akkana obboleettii keenya itti xaartee abdee dhugaa waggaa hedduullee nu jenne garuu haa ta'u egaa obboleewwan keenya tokko tokko muraasa hojjetaniiti kanuma hojjetan san hojiirra oolchani. Malee obboleettiin keenya kun waggaa baay'ee nu jenne jechuudha. Erga yoo deemte lafa bitatteeti egaa numarraan lafa bitatteeti mana simmooyyuu kaasuu sarraatanyaa nama beeku nama gaarii nama seeraan hojjetu kaasuutu qabee fi egaa hojjetamee fi kinu asirra ga'ee jira akkuma argitan kana lukkuunis hin jirti osoo haati ittiin galiin lukkuun itti galan argitanii lukkuunis horaa jiranii safara sadiitti jechuudha. Innaa kun kan immoo keessa deemu sarraatanyaa abbaa kan hojjetu jechuudha. Mucaan kan hojjetu isa jechuudha. Jalatti qaxareetu hojjeta mana baay'ee tokko bareeda koloniinis hojjetee jira. Fuuldurri isaa immoo gandaa jechuudha gandaa qaba illi sheebbii ta'ee gandaa qaba jechuudha. Baay'ee tokko bareeda bakka suuraa sani namni hunduu lafti gurguramee jira namni itti ijaarrachaa jira. Egaa baay'een ijoollee biyya alaati. Ala jiran jechuudha biyya arabaa jiran baay'een isaanii jechuudha. Akkuma isin jee naannoo keenya kan akkasi bakka ijoollee biyya alaati xiqqoo kunirraa siiqa garuu naannoo keenyarraa xiqqoo siiqa waxaa jira xiqqooyi. Innaa baay'ee tokko bareeda jechuudha manni dhugaa isiniin jira gaafa uumetti argitanii akka mana akkamii seetan dhugaa waaqa sirriitti bareeda tokko jechuudha. Gandaan isaa kun amma manni gandaa qabu fuulduraan kan laalan bareedu hin beektan baay'ee keessanii kan gara naatti irratti hin hojjetamne ganaa hojjetamaa. Innaa aga shintibeetii kushiinaa deebisee immoo shintibeetii keessa iddoo shaaworiitis manyitaa waan hundaa guuttateeti beeka waan hundaa guuttatee qaba jechuudha. Bootaa tirfii ni qabdi garuu shintibeetii fi wanna kushiinaa nama faashinii waan ta'eef keessuma jechuudha. Shintibeetiinis keessuma manyitaa isheettis hin jira deebisee kan sarraatanyaatis immoo alaan hin jira jechuudha. Shintibeetii lama jechuudha kan sarraatanyaatii fi kan ishii fi akkasuma immoo shaaworiin iddoo shintibeetii jira manyitaa ishii keessa jechuudha. Innaa istaayilii kanaan ijaare sarraatanyaan ijaare immoo nama baay'ee beekamaadha jechuudha. Xiqqoo waagaan isaa wuddii malee sirriitti kan beekame jechuudha ijaarsani. Zim jedhee sarraatanyaa osoo hin taane bakka nama goobazii sirriitti mo'aa qabu jechuudha. Nama guddaallee mo'aa qaba bakka waaqarratti takaraakkaruun hin jiru bakka kana jennaan kana bakka saniin hojjetaa naaqannasi birrii takka naaqannasi ennaan gatee deema jechuudha. Nama gaarii asirratti sarraatanyitti hojjete jechuudha nama guddaallee na baay'ee tokko bareeda dhugaa isiniin jira. Obboleettiin keenya inni haa xumuramaa yoomuma gizee lafa bitatu yaa rabbii makaraa nu gooteessi yoomuma munnumti gad ejjetaa gaafuma muka gad ejjete mana ijaarra hin jedha bakka ejjaa turte garuu kinoo kana ga'eef jechuudha. Mukuma isheen mukumaayyuu gad ejjetaa bakka gaafa munni gad ejjete manni kiyya naa xumuramee tan beekaa jette sharaas maatti kan lala'eetoo ittiin galle. Manni kiyya osoo mukumaan naa ejjetettee muka bira darbe kinoo aga uumaatii fuuldurillee barandaan isaa garafame waan hundumtuu dhume keessi isaa amma ka hafe wannoodha jechuudha. Chaakiidha malee waan hunduu galee lassanamee jira. Chaakirraan immoo qalamii yookiin immoo ishiin yoo nan danda'etti keessallee ashawaa garfii ga'uu hin dandeessi girgiddaan jechuudha. Amma ashawaa ta'uu qabe akka keessa kinoo biyya alaasanitti jechuudha. Innaa baay'ee tokko bareeda dhugaa
obboleettiin keenya waggaa baay'ee akka nama kamiin hojjenne waggaa muraasa hojjettee kana bu'aa kana buusteerti jechuudha. Baay'ee tokko das nama jedha. Hojjetanii xaaranii yommuu sanyii buusan bakka sanyii tokko arguuf miiree namni kan xaaruu facaafatellee sanyii galfachuu fi kanaafuu kan ishii immoo baay'ee das nama jedha. Dhugaa manni ishiitillee mana bareeda hundumti keessanuyyuu jabaaddaa akka obboleettii keenya kanatti dhugaa isiniin jedha. Waggaa ishiin waggaa baay'een hojjenne bar yoo deemte waggaa baay'een hojjenne xiqqoo birriinis haa ta'u garuu hin beektanii ijoolleen warri haarawaa sanuu haarawaa deemtu waan ta'eef warri haarawaa birriin damoozin isaaniitillee baay'ee guddaa miti. Haa ta'u ishiin garuu maatii hafettee asii achi hin bittinneessine walitti qabdeet waa tokkorra guutte. Keenya baay'een keessan maali? Kun maatii, kun obboleessa, kun obboleettii, kun haadha. Garuu hundaa erguunis waanuma jiru haadha abbaa ofiitis obboleessas obboleettis gargaaruun waanuma jiru. Akka malee yoo keessa ce'e yoo itti baay'ate hin bushaa. Maaliif isin kaayyoo deemtasan galmaan gaachuun dirqama keessa waan ta'eef ifama utaaloo naniisne kinu akkanumatti akkuma naqabetti jira. Akkasii isiniin jira buleewwan keenyaa jabaadha hundumti keessanuu kaayyoo biyya baataniif hin dagatinaayi waan guddaan isa waan ta'eef isiniin jira. Obboleettii keenya immoo yoo jalqaba akkuma bareeche isaas bareessuu fi ganammoo nama tidaarii guutuu yookiin immoo mana guutuu waan ta'eef waaqayyo wajjin haa ta'u. Akkasiniin jira hundumti keessanuu jabaadhaa. Dhugaa fakkeenya taati ishiin yoo deemte nama waggaa 5 waggaa 6 namni hojjetee kan inni ijaarranne lafaan bitanne baay'eetu jira. Baay'een hin jiranii. Ishiin immoo goobazii taatee dhugaan baay'ee tokko ishii bakka onnoo jedhaa mitiire. Maaliif haganumatti deemtee lafa bitattee bakka ijaarrachuun ishii goobazii asirratti akkana godhanii ijaarratanii booda waan ofii bakkaan gaatanii maatii soo gargaaran koo rakkoo hin qabu jechuudha. Tokko amma osoo hojjechaa jiran nama baay'ee amma obboleettiin keenya tokko osoo hojjechaa jirtu lafa bitachuu barbaadde nuti lafa nu bitaayi jettee abbaa manaa nutti argitee turte. Garuu samoonuma lafa bitachuu eddeessa araboota lollolte tasa gara biyyaatti galchan. Waan akkanaatis ni jira. Kanaaf kaayyoo deemtaniif dura galmaan gaaddaa booda immoo maatii gargaaru itti fuftu. Lafumaa bittanii osoo lafa guuttanii bu'aan isaa tirfii qaba malee kisaaraa hin qabu jechuudha. Maaliif ji'a 2-3 yoo taa'een tarrafa waan ta'eef. Kanaafiyyuu waan du'ee yookiin immoo kufee du'uu miti waan baduu miti lafa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuu barbaadeetanii yoo balleesse immoo ifa manaa godhaa. Obboleettii keenya immoo jabaaddu jalqaba kee akkasii bareechi fiixa keetillee uma keetillee si haa bareessu akkanumatti amma caafirra geesseerti balbalaa fi koornisii qalamii qofa tafe waan ta'eef itti muddi jabaaddu siin jenna obboleettii keenya. Shawaa siin qabdi garuu mana keessallee gara fursiisuu fi kanaafiyyuu goobaziidha sirriitti hojjedhaa hundumti keessanuu hojjetan akka fakkeenya obboleettii keenya kanatti goobazii ta'a isiniin jira. Kana fakkaata viidiyoo biraatiin immoo akka walitti deeminutti nagaa nuuf taa'aa isin jaalannaa. Egaa viidiyoo keenya subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna isin jaalannaa. Bye bye.